safuu kee eeggadhu amantii kee eeggadhu haadhaa fi abbaa kee eeggadhu haadhaa fi abbaa namaa eeggadhu ani hagasumaan siin jettu barbaada. Amantaa eeggatu itti jiran takkaa waa'ee amantaa irraa dubbadhee hin guyyaa tokko irraasee illee hin beekan. Lagee maama bayaan siigalee miti waliigallee miti anaaf hatama waliigallee mi. Aadana namaa irratti waliigallee jirra. Muuziqaa irratti waliin gallu. Ani badde gom muuziqaa dhaggeeffadhu hiraar cinqii kanan dhiisaaran. Maallaqa waan jangaran sagadhaaran. Amma kana tuwar musiqa jijala desun bale. Awo kan je. Wallahi wa billahi. Ala billahi tatma'innul qulub. Aku mati barak kan huda murad demut. Qur'aan rabbi dhaggeeffadhu ni fayyita. Qur'aan rabbi dhaggeeffadhu ni fayyita. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من دبيتنا فسري دبيتنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أتمان الرفسرنا قائم أتمانو سيتو الرتول شاتر أنا تسيون أنا غافا أنا يرجع غافا سان كهدي فساري واتب كن دبدون دوبا قرآن ربي فيسادا واني هاقا قرآن ربي قلبي نمات اللي قريتشته فنجرو يا بولا زغي يوفيفو أما مالك أرجنا الله الآخرة وينيا واتكشو ربي الحمد لله إنجا والله بالله أرجنا والله وبالله نمنك قيادتي يو أتشدي بربين إيمانا قوتي سيف قبقرون برآتي وان مالك أنهم بيتم نيك أبدابر وان مالك أنهم بيتم إسلامو ما كبدابر ناقي نما هدو ربين إسلامو ما كنا روتي سيخن نيبر مهما بيان أستاذ ناصر تربيلي هارتي وان أنهم بيتم نيك أبا garuu waan maallaqa an bitamu dhabe Hamza kitaada nabradu ustaad Hamza kitaada nabradu qayn amma keessummaa jiraati anaa jecha dhiisii fi kitaaba sanle koya dabilen oso hafitatu ustaanni dura qoy itti walitti maama bayaan maame ati waan gatii hin qabne gatii itti hin lakkaa'amne qabdaa bar rabbii sodaadhuuti islaamummaa bareeddu qaalii ruuxii meeqatti baate maalleeni ati arra gaafattu kun itti bahee ol qabdaa bar arra wanniin akka obboleessatti akka hiriyaatti sin jechuudhaaf si dhaamuudhaaf dhufee yoo jiraate ani ustaad Naasir maqaa rabbiitiin si qaba laala waan biraati miti gorsaa miti dhaamsa keessan laa waan dhaamsa keessan fudhadhu isinii himaa dhaggeeffa adda hayyee wallahi wabillahi watallahi naman aalima ilmi irraa qar'ee kanan alif baataa isaa jee irraa qaree dhaamsa isaa akkan itti sirraa fudhadhu akkana jedheeni ulaagaa shartii kaayeetiif jira takka sheekotiin doktoranni ulamaa'iin nagorsiiti maallaqa walitti qabanii gargaarsa mana ulaattu tokkichaa kanaawu mataanin dhaabbadhee warra gartee najinaa dhaabbatan barbaree hudditti dibadhee hanganaawu mana ulaa tokkichaa na qobarraaftan ulaa takkitti kana malee manni kiyya ulaa afurtu na eeggata kanin amma hoggan as keessatti haa qofan qalbii nagaa argadha malee hoggan fincaanii gabba'u yaa boleessa kiyya if nyaadhu naan jetti takka mana kiyya karatti narraa fe ulaa afurtu inuu raafee hogganaa gibbii ittiin kaayyannee waa meeqaan na eeggataa jira obboleessa kiyya yoo na gorsituu barbaadde mana kana guutumaan guututti irraa xumuradhee dalagaa hojii dhaabbataa tokko garadhee haala saniin qalbii takkaan daawwaadhaan godhaa diinnan barsiisaa ittiin naannan fufa yaadni kiyya kun siitaa waan tokkoon anis gaas bira kaayachuu barbaadare akkasuma naawsi baraati dura asoo kiyyaa dhage mana manni kee waan si gaafadha dhiirtii dura walirraas caqasteeti gurraas walii kannitee qalbiis walii kannitee akkasitti wal dura qabdi. Akkas ta'uudhaaf laaddu ustaad Naasir Hamzaa dhaabadhuudha obboleessa kiyya na gaafadhu seefan deebisaa namoota sappoortii na godhuu danda'an namoota rakkoo dhimma tiiktooka kanarratti aanaa fideef waan kana narraa cufuu danda'an wal jaalatu wal gurmeessa yoo diinii jaalatan taatu
شوف لا 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 أنا ما ديني مدبر كتابة لا كاننا أنا الراسي دانسي الرادي تقام مكتبان قوتين جرتلا لقوت مناغي وأنت كون سجا وأنت كون سجا أدي مو جرو أدي آخراتي يا رب دانسي دي يسان ستي قد قدام ستي رقامي أنسون قدامي دي جهنمون يو بدي ربي نازدبو سان أكتب دلقا إسات so jireenyi dantaatti qabdu jireenyu addunyaa kana qofa obboleessa kiyya ammaaf wanni nan barbaa gaafa rabbiin jiruu duniyaa tanarraa jirjiire taakiraati biyya addawa bas ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا سنو جهنم سينا جهنم أستاذ ناصر بريد أما سرعين دابا دبيرا سرعين دابا ثانيا سلا سنجتشو بربادي هذا أنا ماتي في أسو أبليان كينيا تندبرتي هذا تيسن أكنا تاجتشو سن أسمان الرئيستي أنا برسنتو أن تنبر نمن عرب سارسن دقيقة لال أتي فيت وان فيت تو أتي في ربي خي جدو أن سين أنا ما دندو سرّان دي سرقون كم تانا ما سرّان دي سرطان جانا من جلي أروالي جل Thank you. سنساني تاني مو دعاين سيقودا ربين سبحانه وتعالى منخي خناس ربي سي هاجارو أمين جي من أجلا آمين أبرت الله نقودنا ربو سين كبر محمد Charge lu mega charge yung أيه هاسا أمان تيتي في هابان كيلو بورانجراني أيوة ما تيجي يا أسوس كيسن لنا كوبات يا أنا هذي أنا إزمي واي ما لكن يا أخو نجلا دم دجاجي كاني وال جرجارا Kono miyaan kurtanii أيه darbite. لا ما تيجي يا أسوس تين كوبات أستاذ دي فماجي ما تيجي يا أنا الرشيخ أنا تي يا دي برد خنا في دي سين جدار واي ما تيجي يا إيه وان براتي في جنة برامة جتون إسان ما جتيت ما رحمة ما إساني تجتيت ما غري غري يو لش قوتي ورد برتيو ما نقولوا جند ولين كبرين سه نمو منا ددا كمنا إسانس أم في عباداتي سنتان نمو تودي دي دلقا دا ياردن أم في عباداتي إفته فدا ورا موسيقى لقى بتوتا يفنينو أكاسي جتين أو جنين جالا تو إتني مانو متا خيتي بيرين جاني مالتو نانجي نوي sheekotiin biyyaa takka karaa majlisaatirraa namni dhufee si dubbatee gara sitti haasee jira. nama tokkon dhabe nama tokko. Siin jedhu barreem tar dhugaana. Mee dhaabbadhu qo'ate amma wayii ilaala mee numa dhaggeeffadhu ati faatiyaan qaraa okay numa dhaggeeffadhu ati waan biraan dalagin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أمدا تدق يا خي كذا تغير نافرد. Muhammad Dapat Quran Mama Quran Ben. durun dabbati Mama Ben. Quraana duran dhaabbatiin gaammadaan gada barsa. أيه رب لا ركون بقول. الحمد لله رب العالمين أكلين أنا الرحمن في دتنا الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يرو قرآن ربي لقي سوخنا ما تسلقي فهم من نوك القرآن قروا هندر بول لما بايسك آمين جواب القرآن قرأ. بارك الله اتليست قرآن ربي تفخ بجا قد قبض أو ربي قرآن خنا ربي دواسيه I think Amin, he's Jerry. crying. He's crying. Oh, never mind. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جبار رب سوري ناجر أتوبى ربي سبحانه وتعالى وانس إبيتنا ربين سرها خاصو أمزان جابريز دبيجرا هارفو تئيسي أتلين الرافي أما هالكنيس برا هربيا دبون كونيس ميتا كوا أما مغربا نبيرا سازاني
ربي وانس إبتنا ربي سرها خاص أبو Nasir, I think that's the biggest thing. That's the biggest thing is the lack of sleep. الربا خنا رفوك أبا أكسي ماما بيان إفتنش اللي سني في يومتيتي في دندومتيتي في اللي وان برباش ساتي جماعة السلام عليكم أما شيخ جمال علي فا أدم إذن أرجع كينيا بريدا كينيا جيجتني بكا خيري أدتات أرجي تاني متي غيا فودا غيا اتهاملي نشابس وايد دندو غينو ما ديسي غيا خنا ويسي عمره بي حج مشيخ قطع إذن فارس دان نموت شيخ قطع إذن جت كوكا شيخ قطع براد إذن نمانا مجلس إيسا تراشان ميلين أبي كماري بشان كماتشبي أمركزون نون ديداني نتوفيبو لغمبتا نجاني ندورا ورّي سموك أبوغا أنغا يرو تاني رامبيوان نمساني ديتو لال أتي أبو بران حاسدما بي ميكاني ما ريسا جرتو أتي بكساني ورّي باتنتي دي ماسدما بي ميكاني ما ورّساني نابا ورّي غرتي ورّي باتنتي دي إيسو جتي ورّسان وغانا سينجر وغا ريم تر وغانا ميدا أبو كويتما وإلا لا مي نمرا جيفت دواتي فاتيان كرا أوكي نمرا جيفت دواتي وامبران دلقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمدا جدي يا كذا تغير نابرد محمد قرآن درون دابتي ماما بين قرآن درن داب أنا ربي لجيفت فيتا قرآن ربي لجيفت فيتا يا بولا زكي يا فيفو أم مالك أرجعنا لا الآخرة وهي نية الدوات كشر ربي الحمد لله إنجا كنّه وان جنة بوجات كون اتسانو ددندين وان ورّي الكن صلاة الليل صلاة أولين اتلك أبو دندين مالك أرجعنا إن كنا إن شاء الله حرام بكجو ترانسليت قولي نجرسيس مولدني حرام مالين ترانسليتين قدا مالين ترانسليتين قدا مولد بدعرانا سيلو بلي هندم تسيداي جلنا أبو بدعة سنغافن يو بدعرا هاسل دي بدعة دوتا تقول محمد في ربي نتندبتين إيه مسكينة والله إمبرباد بدعرا صوت تنجو هنكبجو لغا مولدني بدعة بكجو مولدني قرتي حرامي بكجو نهاباسو مولدني حرامي بكجو بدعة راوناسو بدعة يو بدعة راهاسو برباد بدعة راوجي قبوني اسوين فراتون سيجا كمين قدري اسمه في ابنوني غدي ديبيناني حرام وانجل جتا فكينا نمنيكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وانتوان غري تأي في قدني ديسان تأمو غرتي نمني إسان ما تمت نبي محمد تاججمو حنا جينه واحنا ما براسي قافتو تنير نبي محمد احتفال مولده يوكاهو ربي وغان أكا أمني قدو أججمو حنا جين نبي محمد يمتي ربي أججي سبحانه وتعالى رقافد يلا دف رقافد قدس رقافد ربي سبحانه وتعالى رقافد سنجد رقافد باسي نقابي سافان اندقى يفدو خانييني وكو باسي كاكاني باسي دبدت عفان اندقى يفدو ربي سبحانه وتعالى قرآن رقاباسي همزة رقاباسي أبو قرآن سيك أروجرا ما نجل وجه رقاباسي جانا قراتنين بوتي مولد ربي نتاجج باسي رقا أبسي قرآن سيفين كرا قرآن دقيقة نقابي مستر شرف الدين أكا أني كاميرا never wani dai kaka banin jiro ikona basi ka shi kitaba basi ka raga basu sikara suratul an'am aya sodomi fita kafa gubatti daga ifan hamza raga na basi suratul an'am aya sodomi takaffa gubatti daga ifan eshi dadda fitinin jecha maulida jeda chira natti garsisi dagay na abse wata kana fani na sayin eshi nabi muhammad lal dagay nabi muhammad irran si khad da koy banadde دايقانا قبين دايق داف أكنا جا خنوة لا إيران سيخا يا أبسي كسمت أكنا تكون تكيس سورة الأنعام آية سبتمي تكفارتي سورة الإمران جدي حمزة أنا أم جتش جرتا وربكاتاتي أنا أم جتش جرتا الإمران جدي سورة العمران دي فما دو غرافانيتي قل إن كنتم تحبون الله ربي تنجا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني نجل دي ما جاء وان نبي قد يقولون أجج ربي سبحانه وتعالى نبي لان جئ اتهمي
fattabi'uuni najala deema. hojjetanidha. Kanaafuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulidii hojjetanii Akka ajaa'ibatti malee. istiragaa Hayyee hadiisa muslim 562 kan irree fugarsiisaa ture san sun waa'ee soomaa dubbata soomaa maulidii laalaati tokko. lakki isaaniitu waa'ee soomanarraa gaafatee waa'ee soomana kanaa maaliif soomanta jedhanii gaafannaan yawmun wulittu fihi guyyaan keessa dhaladhee jee maulida jechuun ammoo afaan arabaatiin hoggaa deebisnu maal jechuudha Guyyaa dhalootaa kabajuu. guyyaa dhaloota isaati jechuudha. Kanaafuuti soomtamoo gaafa sana Nabi Muhammad kan jarri guyyaa isaanii kabajan soomaan miti ati soomaan kabajuu qabda moo waan jarri hojjechuu qabda re? Gaafii bareedduu amma gaafatte Farahaan ati soomaan kabajuu qabda moo waan jarri hojjetanii ala hojjechuu qabda? This is the correct question. Go ahead. Sigale duraan dursee inni soomaan kabajuu itti ni amantaati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa isaanii soomaniiru. Guyyaa san soomanaan kabajuu itti ni amantaa. Yes or no? Guyyaa isaanii soommatanii jiran himi guyyaa isaanii soomtamoo atiin kabajja hoolaa qaltee kabajaa jedhe. Laal gaafii na duraan jedhe. Achitti osoo nuti dhaamsa Farahaan nan kabajan jenne ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam nan kabajan jenne. Akka isaan guyyaa san soomanaan guyyaa san maaliif soomanan jennaan ni dhalatanii jette. Guyyaa san haya soo dubaati akka isaanii soomantamoo akka jaraa gootaa ittiin gaafiteeti. Yoo irraa jijjiiruu feete ammuma dafii jijjiiroo soo keessan kun. No wanni jijjiiroo si gaafadhe guyyaa akka jaraatti soomtamoo guyyaa sanyoo sana akka jaraa soomtamoo ni kabajaa siin jedhe. Nabi Muhammad guyyaa isaanii kabajanii irratti naman taga jette hin amanu guyyaa kun kabajan jenne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka jedhani guyyaan kun guyyaan keessa dhalatee jijjiire naan siistamaan jijjiire jiiqa farree yoo maara sistama jijjiiruun tana dhaggeeffadhu guyyaan kun guyyaan keessa dhaladheedhaa jedhanime kanaafuu guyyaa keessa dhalatan keessa jarri soomanime. Yes. Kanaafuu guyyaa jarri keessa dhalatan hin soomtamoo guyyaa keessa dhalatan keessa soomanammoo soomanne. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin guyyaa jarri soomanidha kanaafuu kamisa soomaniiru. Guyyaa san maal sababeeffachuun soomane? Gaaffii har'a ilaali gaaffii kan koo booddee na gaafadhu kee maaster gaaffii akkanan gaafanne sa'aatii koo irratti ana Gaaftaara kan gaafa dhugomanaa deebisa sa'aatii keerranna gaafa gaafii qaxxaamuraati booddee na gaafadhati kan si gaafadhe naa hime akka jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka fadhuka injeekiin ka sa'aatii dhumaa jira naaf si ijoollee miti waa'ee diinii haasa'u jirra waa'ee wala bashaqoo miti akka jette quraana keessatti laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanatun jennaan maaliin jennaan hojiidhaan jette erga hojiidhaan ta'e Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa sana hin sooman jechaa takkamaa tazumu anta akka toofiin jechaa jirtutti ati soomuu qabda moo akka Nabi Muhammadiin jara kaallaftee hoolaa qaltee maal gochuu moolidha akkatti akabbaruudhaas hin jedhe. Akkana amma gaafii tana adda baafachuuf ganaa sirreessita. Jarri kana kabajee Nabi Muhammad soomaan kabajee jechuu feeteeti. Hin jenne. Duba maal itti feete ayye bakka waan itti fedhe moo waan akkati guyyaa sana keessa Nabi Muhammad guyyaa isneenii soomaniiru jettee jennaani erga jarri soomanii. Guyyaa isneenii wanni isaan soomananiif maaliif ustaada dhalootaa fi miti. Lakki dhalootaa fi soomanii kan jedhu nan kabajan jenne Muhammad finna agarsiis nan kabaja ka jedhan. Jecha dhaab Nabi Muhammad dhalootaa fi soome kajuu fidi jette. Daqiiqaa kun xumuriin. Dhalootaa fi soome kajuu fidi jette. Daqiiqaa kun maaliif qabattee waan si gaadhu booddee nan gaafattu ati isan si gaafadhu naa deebiste. Maana gaafattas deebiste. Daqiiqaa kun xumuriin keerratti nagaa daqiiqaa kun qabde bar. Allah Faraan guyyaa san dhalootaa fi soome kajii fidu naan jette. Maastar mana nu sirreesse haasaa akkasiin faayidaa qabu maaliif jennaani daqiiqaa 10 ana qabaa naa deebiste daqiiqaa kee 10 irratti waan amma dubbadhu. Pointii kee qabatteeti na gaafatta taraa kee malee. Hayyee akki goonu gaa akkana yoo taate laal Faraan kiyya akki goonu akkana yoo taate yoo wal afaan dubbachuun hin jirtu taate fixadhu daqiiqa 10 achi boodan anis haasawa. Okay. Akkasii miti suni marii malee sun gaafiin ta'u. Hamza gaafiin ni gaafatu irratti deebii kennuudha. Amma fakkeenyaaf gaafiin ni si gaafatu dhaabee tanaa isaa jira. Gaafiin ni gaafatu irratti Hamzaan deebii kenna. Hamzaa yoo deebisuu baate gaafiin ni gaafate guutummaan guutuutti deebii hin arganne. Jennee daqiiqaa 7 irratti cufnanu tokko lammaffaa immoo daqiiqaa 10 wal dhaggeeffachuu miti inni kun gaafii afaanii wal jala deddeebifamuudha kun atis Farhaan Maastar Faraan kiyya akki goonu gaa laal gaafii sirrii gaafatuun ififuu deebisaa cinaa harkatuudha jaansii galee amma ustaadni kana jalaa dubbiinsaa waliin dhooyinne osuma gaafii kana gaafataa jiru guyyaa san soomanuu isaa ragaan kee maali naan jee laal akka jalaa waliin dhooyinne. In jenne Nabi Muhammad guyyaa yoo malisneenii fi kamisa soomuun isaanii beekamaadha.
isniinaa san maaliif soomanee jennaan ni dhalatee. Akkalal yooma isniini maal godhe naa hin dhalatee naan jette. Erga dhalatee guyyaa dhalate sana Muhammad maal godhe naan hin soomane jette. Erga soomee ati akka Muhammadin soomuu qabdamoo waan jarri hojjenne hojjechuu qabdaas hin jedhe gaafiin koo. Gaafii bareeddu gaana dhageeffadhu ayyee gaafiin laal akka jarri akka Nabi Muhammad soomane soomanuu qabdamoo moo akka jarri godhutti godhuu qabdaa jechuun amma wanni bakka tanatti adda baafachuu fedhe Farahaan. Nabi Muhammad soomanaan guyyaa san dabarse atis guyyaa isaa mawlida ja'an kana soomanaan dabarse jechuu feeteeti. Akkan siin jedhan guyyaa sana hin soomani taanaan ati maaliin soomaan dabarsuu dhistee waan jarriin hojjenne hojjettaa? Yes, gaafii bareeddu amma guyyaa san soomoo bakka tanatti mawlidin hin dhabamne jechuu kasiimi. Wanni ati jechuu feete. No, sana booddee akkan siin jedhe kamaata zuma akka jechaa jirtu Hamza. Akka ofii kee itti amantee fidaartu tan si gaataara akka ofii amanu miti. Akka ofii amanteetti guyyaa sana jarri hin soomani guyyaa dhaloota isaanii jettee amante erga taateeti. Maaliif akka jaraa hin soomne atoo sila laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun jetteetta. Kan biraan kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah jettee hadiis sila ragaa quraana fidatteetta. Waan jarri hojjetan maan hojjenne dhuguma jaallatta taanaan maaliif kan biraa hojjettaa dhagaafiin koo. Masha Allah gaafii bareeddu maaliif guyyaa Nabi Muhammad guyyaa dhaloota isaanii soomanaani gartee kabajanii ati maaliif akka jaraa foon kabajan hin jenne waa'ee kabajaa kee abaas mee maaliif hin godhagaa maaliif hin godha kabajan sin jennaan kabajan hin jenne situ soomanaan dabarsanii jedhe situ jechaa jira guyyaa dhalatanii dhagay ibaadaan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam guyyaa san keessatti godhu kabajamoo kabajaami guyyaa saniif kabajaan kennitu laala hin kennu guyyaa sanaaf hin kabajaan kennuan. Anin baano anin jenne ati sin jenne atin jenne atin jenne boodee na gaafadhu gaafii koo qofanaa deebisi boodee na gaafadhu gaafii koo deebisi. Hayyee gaafiin ta'e irra sii deebi'e dhagee gaafiin ta'e guyyaa san Nabi Muhammad soomanaan dabarsanii ati maaliif foon hin dabarsitaadha akkasiimi. Kamaata zumu eewa. Yes guyyaa soomaneetitiin galgala akkuma gartee an jaaladhutti. Dabalataa daqiiqaa 3. La torbanuuf gaya itti godhi fayyisanii kudhan godhi abshir kudhan godhi la baasa rakkoon qabu hayyee kudhan kabiraallee itti dabaliif rakkoon qabu abshir habiibi abshir Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam guyyaa saniin soomanii ati maaliif akka isaanitti soomne jennaan anis nin soomana silaa galgala keessa mi kanamni soomanu guyyaa keessa soomana galgala yooniin furarratti waan hin fedhe qaladhe kuni mirga kiyya. Okay, galatoomii malee mawlidan akka bartooti mawlidni bidaadha. Gaafii lama daatiitu ammas. No jechuun ati galgala waan barbaade qalee nyaachuu jette sun mirga keessa sana sin gaafannaan. Guyyaa sana guyyaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalatanii mawlidaan akka bartamoo soomaanidha mawlidni sirrii moo sirrii mitiin sin jedhe mawlidni sirriidha hojjette eessaa fiddeetudha. Lakki immoo guyyaa sana ani soomaan oola galgalama akkuma nama kamii nyaadha jennaan sun sooma malee mawlida guyyaa akka barte jechuudha miti. Guyyaa dhaloota isaanii sin jechaa jiran. Farahaan gaafii bareedduu gaafate siifin deebisa Farahaan na dhageeffadhu guyyaa Nabi Muhammad dhalatan soomanaan akka bartamoo. Mee maal jechuu feete itti deebi gaafii takka irra dhageenyu. Akkan siin jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa soomana isaanii guyyaa dhaloota isaanii hin soomane yoo jette akka isaanii hin soomtee akkuma nama kaanii faxarta malee mawlida jedhamuun akka bartu jechuudha siin jedhe. Nabi Muhammad akka nama kaanii akkami faxare maaltu si beeksisa kanaati. Nabi Muhammad kana booda si gaafadhu. Kana booda si gaafadhu. Duraan dursee nabiin keenya alayhi salatu wassalaam guyyaa isniinaa san dhaloota isaanii sababeeffachuudhaan guyyaa san soomana. Guyyaa san soomanuun isaanii guyyaa sanillee guyyaa kabajamaadha taasisa. Isti sana sababeeffachuudhaan naa'obsi sana sababeeffachuudhaan taa'imii deemaa jira. sababeeffachuu kan jedhu agarsiisa. Hadiisa Muslim keessatti sahaaba ridwaanullahi alayhim ni gaafatte hadiisa Muslim kumaa fi dhibbaa fi 62 gubbaa dhaqiitii laala. Dhaloota kiyya sababeeffachuu kan jedhu agarsiisa. Dhaloota kiyya sababeeffachuu kan jedhu baasi. Laala sirrii dhaggeeffadhaa jamaa. Soomanni soomuma akka kamiiti ni soomama ni afattaram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni dhufutti inshallah daqiiqaa kiyya naa dhaabe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa dhaloota isaaniiti guyyaan isniinii jechuun guyyaa sana sababeeffatanii dhaloota isaanii sababeeffatanii sooman kan jedhu ragaan waa agarsiisuu jechuudha. Hayye tole.
Tole abshira. Aye. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam torbeedhaan soomu Nabi Muhammad torbeedhaan dalagaa turani. Naobsi. Na abi biga fate. Aye dafi aye. Nadura fi figin ka faranki ya nadura fi figin. Fiigu abshir gaggabaa Nabi sinaa Muhammad alayhi salatu wassalam sahaban ni gaafate. Su'ila ni gaafatame عن صوم الاثنين. أجير السبب كان أفكر ساعتي كود لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ أخي بر سيفيني مجرى لا إله إلا الله. شيخ ما نقول في بدأي كسدي سيف دبل نا أبصخ اتفوا في أيام غافي تو غافتامي حديث نكو ديك أبو نفرة أمامزا حديث نكو فتو يكونسا أبو دي بسا سيفين كنا ما نكا كبدا هاي نبي محمد غافي غافتامي صحاباتو غافتامي مال جتين يا رسول الله قويا خنا خيسا سببان أتسو منتوف مالي جاني يوم ولدت فيه قيانا كيستي دلديجي صلوات الله وسلامه عليه سببك انا في كجن نغرسي سينجدي سببك انا في برغا لا اله الا الله سببك انا كبجو قيا سنه كبجو كجن نغرسي ستا برغويا خنا خيسا مالف سو منتاج اني غاف قيا سنه كيس قيا اثنين سو موسى كان اني دبت سبب على في كجن نجر توليش يا يو سببان قيا دلوتا كبر لك نبي محمد صلى الله عليه وسلم يرو اثنين يرو دسونو تربت يرو شيخ نورا بدقيقه اندومي تربت يرو ددلت محمد كان شيخ دقيقه اندومي دا بناس محمد انتي شيخ اي ቢሲሲዋኒ አመነገራችን ላይ ደቂቃን ደሞ ከን ገመዱ ቀብስላ እኙን ቤቱ ወራ ጋፋቱ ገመዱ ቀብ አማ ወር ዴቢሰን ደቂቃ ሙቲን ገመድና ፈከኛ ፊ ጋፊ ጋፈተሜ ከናፍ ዴቢ ኡሳ ዋሳ ከነ በርሲሱ ደንደው ከነሜራ ሐዋስን ጉባታ ወበቴራ ጅራ ዴምና አማ ሐምዛኒን ጋፈታ ደቂቃ ኩዳን ቀባ ያደ ወንጅ ጅርቱ ዴቢት ከና ገሬን ሻዳሞ ሐምዛ ጋፈታ لا لكن أقوتو فماستر شرف الدين قيا أكما إني يرو إسا غافي مالي دي بسا غافين كبوجيف ونيني نسر كابر بعد تكفى نبي محمد عليه الصلاة والسلام قياني ننطلت دي خيسات قيانا خيسات دلت دي خانا خبجون حرامي بكين تجي إيسا برود أنا خان قيا خانا دلو تخيانا خبجنا قيان جي إيسا فران هاي قالتهم اكو من سله دبت ربي سبحانه وتعالى القران كيست بقنا جات مفاكيستي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله كجد ربي سبحانه وتعالى دبته نبي محمد صلى الله عليه وسلم it is good modern for you اسني في اني دربوا يوكين مو الالچ كيس وان الالتني جلديم تنجد نبي محمد وان نوجته جنمال جرا القران حديثاچو ما كيست مال جره وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وان اني hojjete waan inni arge waan inni isin ajaje jechuun tokko yoo inni arge dhiise yoo isin ajaje taqriira yoo godhe dhiise waan kun sirriidha jechuun waan tokko maata hojjete yoo inni lakki dhiise jedhe dhiisuudha kanaafuu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan xumuradha haasawaami sheekha deebisaa qofa naa kan bakki nabi Muhammad mawlida kiyyan kabajinaa jedhe eeysa jirti galatoomi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslan innis kabajaan turre waan namni yeroo sanan kabajineef waan lakki inni kabajee fi kabajeemi bakkattiin kabajinaa bakkattiin kabajinaa si deebisa namni tokko waan kanan godhinaa jechuun wanti yeroo sanatti raawwatamuu qaba yeroo sanatti waan akkasii raawwatamne eessatti jee eessa ragaameen dhuga Hamza sheekh ragaa baasina qaray afaani ragaame elal ijoollee yoo waa balleessite dhiisi jetta malee utuu shamaan balleessin waan balleessite ragaa katabbiin jedhamu afaanumaan afaani ragaame Hamza elal uqulaki atitti nama ka filosofii ta'u la konola ana naarabs rakkoon qabu si arrabsaan jiru akkaati deemtu tasii dhufeen jedhe akkaati deemtu tasii dhufe ragaame ni qabda ragaa sheekha ragaan kiyya mee qaray ragaan kiyya maaliif jennaan dhaggeeffadhu ragaan kiyya maaliif jennaan yeroo sana keessatti wanni hojjetame hin jiru dhiisaa jechuufi hin hojjetamne namni yoo hojjete hin hojjetinaa jedhama qabdu ragaa mawlida kiyyan godhinaa waan jiru namni utuu waan hojjetiin jedhama utuu waan hojjetiin jedhama Farhan sistemaanin rabbashee bahayoo jette dhaggeeffadhu otoo hojjetiin hin hojjetinaa jedhamu dhaggeeffadhu sistemaanin
bashee bahaa yoo itti rakkoon qabu. Hamza daqiiqaa kennumaa jiran jeeqiin daqiiqaa keelaan. Siiteen fudhataa. Na dhaggeeffadhu kaa. Siiteen fudhataa yoo si tobaate daqiiqaa keetti darbi gaaffii dhibbana gaafadhaan qophaadha. Waan tokko tu hojjetee dura. Oyi waan tokko dhiisi kan jedhamu yoo hojjette fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala khamrii gaafa dhorku. Haram jauh ni jirti. Na dhaggeeffadhu. Uummannis dhaggeeffadha. Namni tokko utuu waan hojjetiin balleessin dhiisin jedhamu. Maaliif jennaan? Ragaani qabda. Ishi sakandii illee naa kennaan isa dhaggeeffataa ture. Ishi sakandii mallee na gaafattee bar. Ragaa hadiisaa fi quraana irraa ni qabda. Na gaafattee al tokko qoy. Ndee waan tokko utuun hojjetiin dhiisa ibbaalem. Fakkeenyaaf ani maastariin bishaan hin dhuginoon jedhe tuun hin dhugin yoomin dhugiyoonaan jedhe natu wanjaleenyaadha. Kanaafuu jarroon hojjenne maal dhiisaa dhuna Muhammad jarroo moolidan hojjenne maal dhiisaa jedhu. Kanaafuu jechuun danda'ani dhiisaa jechuun danda'a yoo jarroo hojjetan qofa dhiisaa jedhu. Maastar bishaan dhuge taanaan dhugiyyoon jedhe hojjeteera. Otoo inni dhugiin garuu dhiisa jechuun badiidhaan otoon argeen otoon inni balleessi balleessi dachaan jira. Aboo hadiisaa fi quraana irraa ragaan hin jiru. Akka ati deemaa jirtu gaaffiin keeyyuu sirrii miti siin jedha. Waan hin jirre tokko dhiisin jedhamu siin jedhe. Laal yoo waan hin jirre tokko dhiisin jedhamu. Yoo hin dandeenye dhagaye. Rabbi subhanahu wa ta'ala mena dagi ana sin dagi faddo ana taranti jana dagi taranti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam irran si debiya waan takka ta khairida tanin angarte osoon isinitti himin dhiise hin jirtu ja tasharrida tanin osoon isinitti himin dhiise hin jirtu ja wanni ati arra sharri beeytetun Nabi Muhammad himu irraanfate galatoon siin deebisa gifadhu inni jalqabaadha daayinoosariin ajjeesiin jennaan waan hin jirre ajjeesiin siin jedhu nurraa dhiisi kaa sheekha sheekha daayinoosar siin gaafanne Nabi Muhammad irraa naasa'u jira akka karaa fedhan nan deebisas deebisii teessitoo baateen darbita namni tokko daayinoosariin ajjeesiin hadiisa irraa haasa'u namoo daayinoosar irraa haasa'u nama Master Faraan na dhaggeeffadhati deebi'aa ta'u malee habibi na dhaggeeffadhu amantii irraa haasa'u namoo daayinoosar irraa haasa'u ati namoota himoo diini rabbi ol fuuchuu muna namoota duba maali daayinoosar shayni haasa'u shayni daayinoosariin inni haasa'u maali nagee haasa'u na dhaggeeffadhu diini rabbii kana dhugaasaa agarsiisuu deemnu malee namoota miti. Al tokko dhaabeera waa tokko qofan jedha garee shaadaa waa tokko jechuu barbaade banaga akkuma silanni jedhe deeqaalee dabaluu keenya ho'i asiniifis isaafis wantoota deebii kennitu kana tarii hadiisaa quraana irratti yoo amma inni silanlee waan biraata laal maaster Sharfaddiin ani daayinoosariin fadhu jaartiin fadhu hadiisaa fi quraana naasa'uu ni dandeeyaa shayni silallee kan hamzaa dhawween ture hamzaan sila maal jedhe beektaa dhaqii qaama saalaa abbaa keetii cinii dhufee namni si ergirattee cinii nu dandii sanaan jennaan aayikuun waliin argatu fakkeenya dhiisiidhaan ture. Kanaafuu daayinoosariin barbaadu daayinoosariin barbaadu quraana irraa ragaanii dhabee shayni yoo dhabee haa dhabee naan jiru rakkoon qabu. Hadis irraa ni dhabe. Quraana irraa dubbanna gaafadhu itti fufiyaa bulisa. Ayyee galatoome waan inni gaafate maali inni shaatoo silaalee deebiin taafii akkuma tettee waan deemaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sharriidha. Al tokko daqiiqaa 5 irratti naabee ture. Daqiiqaa 5 irratti naabee ture. Wallahi an deebisuu qophaadha garuu yeroo nama. Waan takka gaafin an gaafadhe irra deebi'ee daqiiqaan gubinan anuu gaafadhe gaafii tiyya akki je'e irra naan deebiinan akkasin fadhu akki gaafiin tiyya kana itti adda waan farahaan akkiniin je'e Nabi Muhammad khayrii takka isinitti himu malee hin taane sharrii takka tajaannam isin geessitu isinitti himu malee hin taane je'e waan ati arra sharritti hubatte tana inni ni wallaale taduftuu fi taganaallee dubbatee jira Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam bakkuma tana qofa ragaa hadiisa quraana daayinoozarii fi jinni narraa dhiise sheekha itti deem ayye galatoomi banagaraachin laa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam waan dhufu hundumaayyuu dubbatee jira kan jedhe inni kijibde maaliif jennaani Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa boo deebisaa biyyanaa kanni deebisii kennaara kunoo quraana dhaggeeffadhu ولو كنت الغيب لاستكثرت من الخير
ati arra sharri beeyte kana himuuni irraan fatee nabi إيه Muhammad. نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرام بيكن ترى كمتي جنان قرآن كيست ربي سبحانه وتعالى نبي محمد دبتني ما جرني ولو كنت الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب جي شيخة اللهم صل على محمد ولو كنت أعلم الغيب جي لا إله أوكي إلا ركو الله رامي تابشر رامزا سورة كم جرى رامزا هذه قرآن ما غافي تيجي نادي بس ما سورة سوري كم كيس جرى سورة كم كيس جرى غافي أنا قفا سقافة بيكن تين أنا قفا سقافة غافي أنا قفا سقافة أنا أبو جاك أنا قرآن بيكون قرأتين نما آية ولو كنت غيب ينجي ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير جراني شيخة لا القرآن والنخن أنا فيأتي في أكو مسلمين دي ولين مسلم كباهين جرى ما آرين إن أري إن والله آريو ولي تلشي وأقسم نركون كبو بالله إن نار. قبتين جزاك الله خير والله نار قرآن ربي هيا نسل يسنا مرة ديبسا كتبا خينا خنية إيه حبيبي جزاك نبيني الله خير والله قرآن عليه. ربي تنا نبيني والله هيا أبو قرآن قرآن دي سنبيني والله شريعة الربة تنا بيخو إيه يسنجر نبي محمد صلى الله عليه وسلم غيب بيكني يكون قرآن كيت ماجرا والرب أنا غيب الراس غافا النبلي سخية ما الوان غيبي تكون برج واني سام بود نبينا كان جان وما من وأنا خير سامبوت. يقرب أبونا دقيفة وما من خير يقربكم إلى الله إلا أنت وقد بتسيدي- أخبرتكم أكمل سيدي سو ترى خيري تك تربتي سن ديسيتو إسنيه مملين تانيجا شري تك تأمر رب الرئيس فجيستي جهنم إسن جيسيتو إسنيه مملين تانيجا سو أصونو نمين كتير وانا تيرا شر بيتي تنا إيش أنا رجع فرو بليز ساعتي ناكن أتندو بدو ده سكندي ما تقدم اللي ناكن تولي ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم والرب تسن إيه سوسنتي مملين نيسو داني أتورا غاف رتبات إسلام ولين تورا بيتنا ما إيه ستة كاتا سيماني دي من توك وسيني من ديجو لما فا نبي محمد صلى الله عليه وسلم غيبي وان نمني غرافون دواتي كو تشوف ديمان هم بيكني وان تيفي وان لا غرافون بلي دواتي كو سخيري راس غافا تشري تنا ما ديسيتا خيري دبتي تشري ما ديسيتا تشري ما ديسيتا إيش نرجع فدو حمزة وما من مين شر أنا كيف شري تك تغرتي جهنم إسن جيسيتو يا كاسا باس لا. نغرسيس إيسا تجراني اوكي حديث خان يون سيبا سني ناف ديبستا إيسا تجراني إيه يوسي كي إيرسي ديب سرقون انجر باسيتي اوكي ناقبي اينين باسا ناقبي كافيتي يا ناقبي أيه ناقبي ديبسا Daqiiqa beendira daqiiqa حديث lama akka qabu. حديث نخون انجرو جتشو فيتيتي مو أنا فرحان جن ناباسي سينجر ناباسي ولين قرانا اوكي اما حدي لريفو خاني سيغافا دوا باسو دبدي افانو مان اوكي ما تباسي يوم باسي نانجتان سي باسي يوم يجرانا كده والله رغا اسكري جنان تكا داينوزر اسو ترتيبر وركون انجر هي أكاتي دفتان سي ديب أكاتي ديمتو تي عن غافين داينوزر الراسي ايديولوجي لا غافين ايديولوجي مالي غافي قرانا فديسانا غافن نسلن هاغام ما غافتان جرتو حديث قرانا كان نغادارتو جادا كي كوفنا غافتو جرتا لكي بس حديث ما باس ترانا غافتو يلا اوكي ابشر لا ابو سيفين باسا ايه ناوس ውሃ እየጠጣችሁ እየጠጣን ነው ከበጀሙ Innuki yoon siin jedhama master innuki yoon siin jedhama si argeenaan irraa si dhorkaa jira utaati innukiin garuu innukiin siin jechuu hin danda'u ture innukiin Hamzaan amma fidutti waa tokkon jedha yaadamaa kaayyoon keenya utuu danda'ame አቦ ኡስታዝ ፈርሃን ሐምዛ ሼክ ጃብሪ አነቱ ጋር በር ወላ አነ ቆፈ ጋር እስኒ ትድፉን ቀብደን ነው ture deema inshaallah No. Inni kuni waa'ee nama lamaa namni lama aniif Hamzaa walii gaa ta'uu dandeenya. Hawaasa nu taa'ee dura dhaggeeffatuuf immoo barnoonni barbaachisaadha. Waan quubsaa ta'e barbaachisaadha. Malee Hamzaan Haashimiin ምንድን ነው faayitii booksii miti inni kuni kanaaf akkasitti haa hubannu. Hamzaa gamanumaani yoo sagantaan irratti daqiiqaan Hamzaa Haashim yoo dhume guyyaa itti aanutti sagantaa qabannee baana. Inshaallah. Ayyee daqiiqaa jalqabuufanii yoo Hamzaan as baastee jiraatte. يا عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه mee baasi nu وسلم garsiis lattafa akkasila lattafteetti dhifama waliin yookiin lakkoofsaa dhiisanatti تولي سيفين لا تفابشر هاي ayya حديث مرة كما وجسي لا تفابشر ناقة بديكا كسون الرام خجيس نبي بنا لا
qabeera dhaglakki qabeenja. Thank you. Ayyo. Angasitti ibnuun chaalenjii qaba amma inni baafatutti chaalenjii umraa qaba fooloo godhan ibnu chaalenjii umraa qaba yoo inni 100 guute chaalenjii umraa geessu. Bakka kootuma irraa yoo ta'u fuudheen kennaaf rakkoon qabu abshir kun khayriidha. Warri fooloon goone nama gastii kanarra jiru hunduma jaraa godhaa wiifanii isiniin jedhe waan hin jedheef hin qaba dafa. Khalaas hanga dubbii soo ta'u baate rakkoon hin jiru khalaas yoo si baate. Hono lakki rakkoon qabu laa asuma screenshootiin godhachu jira naaf sidii. Rakkoon qabu dubbisi khalaas. Naballis. Hayye. Asballis. Ayyo, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkana jaan. Eetinaqabe. إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أخبرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام جتشخنا جاني ترى جتشخنا دوغا مودوغامت قالتهم يا حمزة دوغادا ما رينا محمد وانجنا أوبس سو نبي محمد شري جهنم النوفت هند إسنيه مملئ تانجئ أتي وان الرأتي شرتي هبتتنا نبي محمد ولا ليتي أتي شرتي هبتي أيه قالتهم عندي غافي بديبيا وان خير السنة تتسنجي سمالي إسنتي مملئ إسنين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا شري سجافة شري الرأتي هبتتنا أمزة قوي مولدنا كني جنتنا ما كيس ولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم تسنتي مني سنة Hagafiti ati nagafachuun dandeessu barana si gaafata malee sheekh maal taata? No gaaffiidhaan deebi'a al tokko takka beekte gaaffiidhaan deebi'am. Nabi Muhammad akkati waan moolii reefu shayni yogaa waywaatu dhaga'uma turtanii miti an gaafii nan gaafatin jee yogaa waywaatu. Dhaggeeffadhu kaana dhaggeeffadhu al tokko. Reefu yogaa gaafii nan gaafatin jettee waywaatu sheekhanii irraanfatte. Laa akkasiin jenne maal ati dhibbana gaafataa turte man tokkoon kanan gaaffii kee gaaffiin deebise malee. لكن برباد الناس يجي بيسموه كذا براتين مورفين قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا انتم برافين عندي بس في تمر رديفم دكنا قاعد شكرا دبلي فوق برباد دقيقة فرحان دي بسورة كون كبو أيه يا أستاذي دقيقة دبلتها دقيقة سادسة كن أيه ركون جردانة توم أيه مالني نبي محمد صلى الله عليه وسلم شريت وسار ولا لني وان كان نتيمو يسني واي مولد يوجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم موليني أكا إني برناموني هجتني بدأ كان هجتني بيكان ترى كان في حديث صحيح كيستي مال جراني أمني ساني قافة بشان حوضي راتك أبمن كن أمتي جنان محمد صلى الله عليه وسلم إيش أمتك سبودة وانجري دلقان أتم بيك تجري لا لا تمرسي سامسا بليز نمني أبرتو همسا قدوتنا نابين دقيقة سا دابي فوبر بادي دابي دقيقة سا لكي ونني أسو جرو وامبراتي دقيقة فلتي أسو ملي أني ونني نقافة نبين هيموني ولا لني نمني أبرتو بربادو همسا